kalee keessaa baasee nyaataa dhiiga dhugaa jechaa turan. So jara suniin gargar miti jechuudha jarri kunis. Kanaatiif dammaqaa namni isinitti hin fayyadamin. Dafaa irratti dammaqaa eenyummaa nama sunii qoradhaa. At least nama sun maatii isaa qorannee tarkaanfii irratti fudhachiisuu dandeenya. Akka Oromootti Oromoota arraafame waan ta'eef jechuudha. Iddoo barbaade haa ta'u, iddoo barbaadetti haa dhalatu. Rakkoon qabu kun easyidha. Bara birriin 500 abbaa barbaade gombisiisuudha barri kun jechuudha. Dhugaan isinitti maara. Namoota deemanii ganda arrabsan, namoota deemanii Oromoo arrabsan, namoota deemanii Oromoo walitti buusan kana afaan qabsiisuun salphaadha jechuudha. Numoota wanti jedhe malee suura nama sunii nu barbaada, lafa dhaloota isaa nu barbaada. Tarkaanfii irratti fudhachiisuudha baqa. Kanaa ol wanti biraa hin jiru jechuudha. Kuni qoshaasha namaa gadi. Nama ijoollee kaleessa TikTok irratti dhufteef jedhee wal nyaatu. Kuni sareedha. Likiskisii gaddeebituudha malee nama miti jechuudha. Dhugaan isinitti maara. Dhugaan isinitti maara. Soolanis kaleessa TikTok irratti dhufe, Raachuunis kaleessa TikTok irratti dhufe, saayintistii miti isaan baqa beekamtoota addunyaa baqa waa argatanii argamoo waa argatanii miti. Dhume dubbi. Gaddeebituu gaddeebituu. Arraati qoshee caalaa. Hayyee dubbattee turte asumaan bagansi argadhe galatoomii dhugaa dubbachuuf nama dubbisu dhabeera. Eekee fooloo walitti hin qabnu sillee fooloo walitti hin qabnu. Kaleessa jaarsummaarra turtan jechuudha mana yoonitti dogoggoruu baadhe. Akkuma qabdanitti raacheen kaleessa hin qabu chaarjii jedhee bahee otoo waan kana namoonni akka kana dandeettii qabdanii sammuu qabdanii nurra yaaduu kan dandeessan bakka jaarsummaa garagaraatti warri argamtan kan akka keefaa kan akka eekeefaa ijoollee danuutu jira. Ijoollee kana qabattanii beellama gootanii raachisaa sobsiistanii hamboo kofaa ijoollee kana lama walitti fiddanii dubbiin kun asumatti hafee ani baay'ee tokko natti tola. Dhugaa rabbii jireenya innuma jeeqame sammuun koo garanitti goruu wallaale maaliifi nuti maccaaftuu lama jechuuni warra walirraa dhalee warra walirraa dhalchee warra haadhi shawaa abbaan wallaggaa warra abbaan wallaggaa haati shawaati warra akkasiiti nuti jechuudha. Warra wal fo'ee wal keessaa bahuu hin dandeenyedha. Namoonni wallaggi nama nyaataa naaman jedhan immoo ijoolleen akkasii ijoollee jibba summii durumaan garaa isaanii keessaa qabanii namni tokko baay'ee har'a ka'ee har'a waan tokko ta'ee jedhee hin dubbatu. Namoonni akka kana namoota duraan garaa isaanii keessaa dhukkuba garaa isaanii keessaa qaban baasanii hooqisaa jirani malee har'a itti yaadanii dubbataa hin jiran waan kana jechuudha. Warran akkasii warra summii facaastu gara deemtutti afaan ishee adaban qabne manaallee kan guddisan tolletu gadi ba'ee bakkee irrattis akkan taanee dubbata jechuudha. Keessumatti intalli dubaraa of kabaja. Dubartiin kabajaan beekamti. Dubartiin safuudhaan beekamti. Bakka hundumaatti nan dubbadha waan kana. Uffata aadaa Oromoo uffachuu fi callee aadaa Oromoo addatti hidhachuun hiika ta'e hiika mataasaa qaba. Sabboontu jettee maqaa ati of moggaafattu arrabaan asiitii nama quncista taanan sabboonummaan kee isa kami? Sabboonummaan dura jecha osoo hin taane gochaan argisiisu si gaafata. Sabboonummaan dura wal kabajuu si gaafata. Amma riipilii jalatti kunoo maalii haadha kee ati achi keessaa baatee bara. Ati sachuma keessaa qaamuma sana keessaa gadi baatee qaama sanallee qabda. Waan akka fakkeessitu hundi keessa fakkeessituudha. Na dhaggeeffadhu miyuutii godhadhu. Miyuutii godhadhu. Keessaa gadi ba'uu qofa miti. Baattanii itti wal arrabsitu. Miyuutii godhaa. Miyuutii godhi sabboontu as keessa teessee waan ati barreessaattu si argaan jira. Ani si hojii walitti bu'uun barbaadu nama kamal. No na dhaggeeffadhu. Ati obboleettii kiyyaa bakka ati dogoggorteetti hin dogoggorte siin jechuuf mirgan qaba. Ati intala dubaraati waan sirraa hin eegamne hin barreessin koomentii jalatti. Namni nama arrabsu yeroo baay'ee nama dadhabaa ta'edha. Namoota akka kanaa faana hin deemin. Ati bakka nama guddaatti of ilaali. Bakka nama sammuu yaaduu danda'utti of ilaali malee tiksee waan akka kanaa as jala teessee si arrabsitu wajjiniin hin dubbatin. Namoonni immoo maqaa 430 baattanii deemtanii nama arrabsitan kun baradhaa hiika 430. Hiikti 430 maal akka ta'e baradhaa. Uffata aadaa Oromoo uffatanii innis nama arrabsitan uffanni aadaa Oromoo hiika mataasaa qaba. Calleen aadaa Oromoo hiika mataasaa qaba. Dura gadi taa'a sabboontu jettanii innis sabboontu Salaalee, sabboontu Wallaggaa, sabboontu Shawaa of ta'imee dura of ta'i maqaa ofii moggaafadhu. Okay, sabboonummaan kee haa ta'u. Sabboonummaan immoo sabboontu jecha jedhu qofaatti fayyadamoo osoo hin taane sabboonummaa keessan hojiin argisiisi. Sabboonummaan tokkummaa labsa. Sabboonummaan jaalala labsa. Sabboonummaan gandaan wal qoodanii ganda namaa arrabsuu miti.
Sabboonummaan haadha namaa boolla keessaa baasanii arrabsuu miti. Sabboonummaan suura namaa gadi galabbatanii beqee haadha kee shaarmuxaa haadha kee namaan jechuu miti. Sabboonummaan naamusa. Sabboonummaan kabaja. Safuudha. Intalli dubaraa keessattuu safuu qabdi. Safuu baradhaa. Safuu gattanii jirtanii. Of ilaalaa dhaabadhaa xiqqoo ishee maraattaniittu. Qoricha sammuu fixan ta'e ani maal akkasin taatan hin beeku. Dubartiin dur safara keenyatti nuti daa'ima xixiqqoo taanee ol jennee naman ilaallu. Har'a miidiyaa irra baanee akka barbaanne abboommiin qabnu namni nutti dubbatu nutti nyaaru hin jiru. Akka barbaanne taanu kana mee akkamitti guddattan dura maatii keessan bira gaafa jirtan akkas taatu. Maatii keenya bira gaafa jirru koo ol jenneetu naman ilaallu. Kan ganama guddisa badeetummoo as dhufee miidiyaa irrattis nama wal nyaachisaa jira. Dubbii kana kan qabsiise dubartiidha. Balaa dubartii fi ijoolleen baattee deemtu yoomuu hin dhaamu jedhani. Hayyee har'as kunoo dubbii dubartiin qabsiistetu ganda wal nyaachisaa jira. Wallaggi eenyu shawaan eenyu? Wallaggis akkuma shawaa dhumaa jiran, shawaanis akkuma wallaggaa dhumaa jiran. Anaafati siree gaarii irra ciisnee, nyaata gaarii nyaannee, silkii gaarii qabannee, waayifaa gaarii itti fayyadamnee, haadha keenya ishee biyya keessaa dararamaa jirtu, haadha keenya ishee biyya keessaa garbummaan asii gadi mataa irratti akka bokkaa irratti roobaa jiru, warra neetworkii hin arganne, warra yaala gaarii hin arganne, warra yoo ciniinsifatan bakka itti daan dhabanii laaqii keessatti siqaa nyaatan, warra sagal Sanyi Rachel, okay. Wani go screenshot gori garera report gonan garera nugesa. Surang kab dubar sura artificial ke jiru na kan ishee qaqqabdu. So akkas taanaan kun gojjameedha gaa Oromoo. Namoonni akka kanaa jechuudha la namoonni akka kanaa ijoollee. Kana faada bakka suurri anamma jechuudha. Qoy anamma jechuudha. Ka'ee otoo anamma wallaggaa dhaladhee garera share no godha. Oromoo mi'a tokko carraa nuuf laattu. Otoo anamma jechuudha. Anamma yaada kiyya isinii xumuree nan ba'allee isinirraa soortu. Deddeebee mana kanatti nu erga engiddaatti nu deddeebee dubbadhas. Ani kanan jechuu barbaade loogaawutii kana argadhe akkata isaan agalchidhee kanan maraachaa ture sisaaf. Hadaraa keessan ijoollee kana nu araarsitu moo nu araarsitan? Nuti kan barbaannu kanadha. Ijoolleen kun araaramanii raachee nama kaleessa chaarjeriin qabu. Kaleessa jechuudha booni. Kaleessa araarri qabamee walii dhiisanii rarraachuu chaarjii fixatee ba'e. Ishiin qulqulleeffadha jedhanii ba'an. Walii dhiisanii ijoolleen uummata maraata malee miidhaa nuti kanan barbaannu laala asirratti soortu na dhaggeeffadhu. Asirratti anis jalan ture. Raacheenis chaarjeriin fixee jedhee fiigee ba'e. Kanaafu ammallee garaan dhiifama walirraa hin goone waan ta'eef jarri lachanuu viidiyoo ba'anii mana tokkotti gastiin qabamee fi kolfanii gararraa obboleessa koo sii dhiiseera obboleessa koo naa dhiiseedhanii ol ka'anii dhiifama wal gaafatanii deebi'anii hawaasa sababa isaaniitiin wal nyaataa jiru kanas akka isaan dhiifama gaafatan barbaanna. Nuti viidiyoodhaan bahanii dhiifama haa gaafatanii kan nuti barbaannu kana. Ijoollee kana nu araarsa. Abbummaa booni ayyee yeroo tokko carraa naaf laadhaame. Maaliif jira jirtu isiniin jecha yaada gabaabduu ishee dubbachuu dhiifama leenaa godhaati. Loogaawut kaasee jira waan dubbatamu qabu. Wanti irraanii dubbatama jedhamu dubbatame jira. Hafeef osoo hin taane yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen Oromoo kun Oromoo dhofiin jedha malee ispeelingii afaan Oromoo yookaan Oromoo jettu isaan hiika ishee kan hin beekne hedduun isaa fayyadamtoota sooshaal miidiyaa ta'eera. Silaa namoonni waa hubachuu waa xiinxaluu waan badaaf waan gaarii addaan baasuu danda'an miidiyaa irraa fagaatanii jiru. Garaagarummaan jiru rakkinni guddaallee yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti kan dhufuuf sababa kana akkanaa galutti jechuudha. Maaliif yoo jettan ijoolleen waan tokko sila miidiyaa godhanii ilaalanii
hinjiran miidiyaarraa carraa miidiyaa fayyadamuun argatan olis hin baane fooloo isaanis yoo argitan xiqqoodha. Feemasii kan ta'u isa waa tokko gochuu hin dandeenye isa kinoo akkasumatti dhufee parsinaalii dhuunfaadhaan gaafa waldhabe akkanaas bahee namoota akkana kanaaf ajandaa ta'ee uummata immoo waan kana quba hin qabne dhaqee uummata silaa kabajamuu qabu uummata silaa jaalatamuu qabu keessa taa'ee sana maqaa dhaateetti walitti oofa jechuudha. Uummanni dirreedha isaan irratti taphatu ta'uun qabu kun sigireetti ishee. Wanta tokko ta'ee jedhameetuma dhuguma fiiguun yookaan achuma fiiganii ajandaa godhatanii maaliif ta'e waan san dhaggeeffachuun hin barbaachisa. Yeroo itti kennuun hin barbaachisa. Raachee fi soolee wal loluu miti waan fedhe yoo wal godhan parsinaa dhimma dhuunfaa isaaniitiin hin galchu. Oromoon galchu. Ati Wallaggaa dhufte, ati Jimmaa dhufte, ati Arsiidhaa, ati maalidhaa dhufte. Kun inuma jedhamuu qabu. Inumaa hin barbaachisu. Ijoollee wal lolan waan fedhan lolaa godhan. Inni araaramu. Gaafa araaraman sana uummata sanaa wajjin Wallaggaa fi Shawaatu wal lole yookaan Jimmaa fi Arsiitu wal lole kottaa uummanni kun araarama qubaan qabu uummanni kan hin beeku. Bakka ijoolleen kun jiran hin beeku uummanni. Yeroo baay'ee Haacaaluu Hofoo'oofu gara kaanii yoo kaasan goota wayii kaasanii Hofoo'oofu namni du'e boqonnaa argachuu qaba osoo namni sammuu yaadu ta'ee namni suuraa nama du'e asirra baasee ebeluun kee akkas ta'e ebeluun keenya garasi akkas ta'e jedhu suni silibiriin sammuu isaa sunu sirrii miti jedhee yaada. Maaliif namni sun du'eera warri boqoteera dacheerra hin jiru. Maaf ajandaa ta'a namni sun. Namni lama wal lolteef namni du'e maaf ajandaa ta'a asirra dhufe. Laallachuun hin barbaachisu. Oromoodha kan ofiin jedhu hin jiru fayyadama miidiyaa kana hin jiru. Mix 100%. Bakka makaadha namni asirratti ajandaa barbaade maayikiroo sekendii osoo inni dhufe viidiyoo waraabe poostii godha sussan jalaa fuudha.